Kun sagalee diroonii Iraan Shaahid jedhamudha. Haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el guraandhala bultii 28 2026 Iraan irratti eegalan booda meeshaa waraanaa giddu gala bahaa goolaa jirudha. Iraan misaayil baalestikii dhukaastuun ala diroonii kana biyyoota giddu gala bahaa michuuwwan US ta'anitti dhukaasuutti fufteetti. Ameerikaa fi Israa'el ammoo meeshaawwan jajjaboo Iraanitti dhukaasuu hin dhaabne. Iraan buufatawwan waraanaa US giddu gala bahaa jiran, Israa'el buufatawwan boba'aa, buufata xiyyaaraa fi kaan irratti qiyyaafachuun diroonii 60 dhukaasteetti. Balaa haleellaa Iraan kanaan balaliin haqamee miidhaan namas ta'e qabeenya irra ga'eera. Mallattoo cimina waraanaa Iraan kan ta'an dirooniiwwan kun hammi isaanii xiqqaadha. Gatiin isaanis rakasa. Ammoo daangaa biyyoota qaxxaamuru. Dirooniiwwan Iraan kun Shaahid Kaamikaazii yookiin Shaahid 136 jedhamanii beekamu. Dirooniiwwan kun kallattiin bakka qiyyaafatanitti balali'uun akka dhukaan godhamanitti kan oomishaman. Ulfaatinni isaanii guddaadhaa kan jedhamu miti. Inumaa salphaadha. Haleellaan dhaqqabsiisan garuu guddaadha. Biyyoonni michuu Yuunaayitid Isteet ta'an kanneen akka Baahireen, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Saawud Arabiyaan qiyyaafannoo Iraan ta'aniiru. Dirooniin Iraan kun raadaarii buufata waraanaa Ameerikaa Baahireen jiru akkasumas hoteela qananii Dubaay Paalm Jumeeraa irratti dabalatee miidhaa dhaqqabsiiseera. Dirooniiwwan kun lammiilee Itoophiyaa biyyoota gidduu gala ba'an jiran dabalatee sodaa fi yaaddootti uumaniiru.